Guyyaarraa waan hedduu nama gammachiisuu fi namatti toluu iddoo bashannanaa, iddoo bareedaa, iddoo gaarii oolmaa bareedaa isiniin jedha. So akkuma agartanii bakkeen kun bakkee filatamaa fi bakkee jaallatamaa isiniin jedha. Sababa kana ilaalchisee so walumaan aga viidiyoo gadhumaatti toluu ilaallu isiniin jedha. Iddoo baay'ee namatti toluu fi akkasumas immoo baay'ee seena qabeessa ture. Guyyaa seena qabeessa jedheen guyyaa seena qabeessa akkasumas guyyaa bareedaa jedheen yaadadha yeroo isiniin jedha. Sababni isaa maaliif hojjettanii tokkoffaa Arfaa Hacee yaadannoo Hacee kabajuuf baanee inni lammaffaan immoo obboleettii kiyya bara dheeroodhaaf adda baanii jireenya biyya ormaa adda nu baase. Sagaleen keenya gaafanatti fakkaate obboleettii kiyya bara dheeraadhaaf adda baanii wal agarree jireenya biyya ormaa ishee xiqqoo taateen biraa dhufe amma ishiin irree guddattee naa qixxaattee wal agarree turre galata waaqayyoo. Asitti immoo yaa sirba Haceetu sirbamaa jira ture isa yaadannoo Hacee keessa. Naa akkasiniin jedhaa kana fakkaataa guyyaa bareedaadha jireenya kiyya keessatti guyyaa baay'ee das nama jedhu baay'ee nama milkeessu isiniin jedha. So akkas isiniin jedha akkana fakkaataa inna akkasiniin jedha guyyaa baay'ee das nama jedhu fi namatti ture guyyaa bareedaa guyyaa namatti mijatu. Akkasiniin jedha akkuma agartanii iddoon kun kiilolee mana Oromoo Restooraantii jedhama. So bakka bareedaa bakka baay'ee namatti tolu akkasumas immoo bakka waan hundi Restooraantii kana keessa meeshaalee faayaa meeshaalee aadaa wantoota hedduutu jira. Meeshaalee aadaa dabaree seenaa akkuma agartanii suuraa Hacee asiidha. So kana fakkaatan isiniin jedha. Baay'ee kan namatti toludha. Kun hundi wantoota seenaa qabanidha. Wantoota seenaa qabanidha kanatti jiru. Wantoota baay'ee namatti tolu, wantoota nama gammachiisu. So wantoota kana ilaallatee wantoota baay'ee babbareedu hedduu tokko namatti tolaa isiniin jedha. So wantoonni kunis baay'ee babbareedu. Isheen tun immoo obboleettii tiyyaa yeroo dheeraaf gargar baane wal agarree waan ta'eef waggaa torba si wajjinatti waggaa torba yeroo bira jiru wal agarree yeroo akka carraa ta'e malu dhuftee Una kanatti waggaa torbaan booddee wal agarree oolmaan keenya kana fakkaatan isiniin jedha. Baay'ee namatti tola. Shabaa harka fuunee akkam jirtu nageenya waaqayyo bakka jirtan kallattii jirtanitti isiniif haa ta'u. Warroonni hin beekne jiraatan kennaa jallaa yookaan siifamtuu hin jedhama. Warroonni kennaa jallaatiin maatii hin taane kottaa maatii ta'a isiniin jedha. Akkasumas warroonni siifanii maatii taatanii kennaa jallaan maatii hin taane kottaa maatii ta'a isiniin jedha. Uummata qashtii uummata jaalalaa isiniin jedha. Egaa manni mana keessanii maamila kee warroonni hin taane kottaadhaan isiniin jedha. Uummata jaalala. So kana fakkaataa mata dureen kiyyaarraa isiniin jedha. Viidiyoo kiyyaa gadhumaan afaan turaadhaa isiniin jedha. Baay'ee waan nama gammachiisuu fi namatti toluuf isiniin waraaba. So akkas isiniin jedha. Akkuma argitan suura goota keenya Hacee egaa dhabnee waggaa arfaffaa keenya goonnee jirra. Asitti immoo goota keenya immoo akkasumas Taaddasaa Birruu nama Oromoon haa baratu, Oromoon afaan isaatiin barumsa haa baratu nama jedhee ofiin of haa bulchu, of haa danda'u akkasumas of ta'ee haa jiraatu jedhee isa afaan keenya nuu saaqee gooticha Taaddee Birruutu jira. Hedduu tokko namoonni seenaa ofii eenyummaa ofii calaqqisiisan akkasumas aadaa ofii eenyummaan ofii maal akka ta'e ofii ta'anii jiraachuun maal akka ta'e nutti agarsiisa. Dhugaa haa galu. Akkasumas namoota tokko warroota Oromoo taatanii Dubaay keessa jiraatanii nama biraatirraa fayyadamtanii taqaa nama keechanirraa fayyadamaa
ofii keessanirree fayyadamaa afaan keessanii fayyadamaatiin afaan keessan tajaajilamaatiin tajaajilaa isiniin jedha akka barbaaddanitti afaan keessan dubbattanii nyaata barbaadan ajajjattanii waan qalbiin teechaffeete barbaadan nyaanni aadaa cuukkuun caccabsaan wantoota hedduu jira qochoon wanti barbaadan mana kiilooletti wanti dhabame hin jiru kana dhaqaatiin achitti fayyadamaa namoonni tokko zimjittanii namoonni dhaxxanii orma jala deettan jechaadha ormi gatii tokko hin qabu namoota keessan jalaa dhiiga keessan biraa mana keessanii dhaqaatiin fayyadamaa isiniin jedhaan warroota dhaamsa kana isinii dhaamu maal firee orma nama keenyarraa yoo fayyadamne isaan firree waan tokko bu'aa buusna kanuma nama biraatirraa bitannu sanadhannee bishaanuma shilingii takka nama biraatirraa binnu sanadhannee mana isaaniitiin yoo binne isaan waan tokko fayyannaa ofii keenyas fayyadamna waan sababni isaa waan fayyadamnu nama keenyarraa dhaxxannaa fayyadamta rakkataan tokko namni tokko soo rakkataan tokko rakkate as keessatti isaanumatu nuufi wannu jedha jechuudha isaanumatu nuufi birmata jechaadha rakkataan tokko rakkataa keenya dhukkubsataa keenya namoota dhukkubsate ni yaadattoo ta'e abbaan giddii hospitaalaa mana qorichaa Dubaay keessatti qaba garuu namoonni baay'een irraa fayyadamanii annuma dabalatee kun garuu dogoggora keenya garuu abbaan giddii namoota baay'ee rakkattoota baay'ee sababa haaceetiin namoonni baay'een kan wareegamee kan miila dhabe namoota sassanii wantoota tokko kennee jechaadha so kanaaf isiniin jedha akkuma argitanii isiniin jedha asitti immoo nyaata argitanii jirtu nyaata xibsii ajajannee turre so kana fakkaatan isiniin jedha dhugaa guyyaa bareedaa ture guyyaa baay'ee namatti tolu so guyyaa hedduu tokkotti gammannee nyaatattirree gammannee nyaanni isaanii hedduu tokko immoo nama gammachiisa akkasiin jedha namoonni hin beekne jirtanii nyaata isaanii namoonni baay'een ni fayyadamtu isiniin jedha nyaanni isaanii hedduu namatti tola hedduu nama gammachiisa isiniin jedha akkuma arginu baay'ee tokkotti gammannee dhufne so akkasii isiniin jedha guyyaa bareeda ture guyyaa baay'ee nama gammachiisu guyyaa inni raafatamne ture hedduu tokko gammannee dhufne so kana isiniin jedha guyyaa baay'ee namatti toluudha nama gammachiisudha isiniin jedha kanaaf baay'ee tokkotti gammannee jirra kana isiniin jedha jabaadha namoonni namarraa deemtanii namoota biraatirraa deemtanii warroota keessumattuu warroota afaan keenya hin beekne eenyummaa keenya hin beekne afaan keenya dhoksuudhaan deeme irraa fayyadamuu hin qabnu jechaadha inni nama keenyarraa afaan keenyarraa dhabne fayyadamuun baay'ee barbaachisaadha isiniin jedha kana fakkaata isiniin jedha nyaanni kun hedduu nutti tole dhugaa hedduu tokko gammannee hinjooyi taane turre so hinjooyi kanaaf yeroo tokko immoo gadi baanee akkatti afura fudhachuunis baay'ee bareedudha yeroo baay'ee mana keessa teenye yeroo dheeraadhaaf nama yeroo baay'ee dheeraadhaaf mana keessan ture so sistariin tiyaaree akkuma kiyyaa sistariin tiyaaree akkuma kiyyaas jedha innaa akkasii isiniin jedha so baay'ee enjoy taanee jirra baay'ee tokkotti gammannee jirra galatumaa kiiloo reesturaantiin jedha hedduu nyaata bareedaa akkuma argitanii baay'ee namatti tola innaa kana fakkaatan isiniin jedha oolman guyyaa keenyaa yaadannoo haceettis ilaallatee dhugaa rabbi
namoonni baay'een guyyaa Haacee wareegamuu kabajan garuu nuti bariisaadha. Guyyaa soddoma deemne yaa'u dibeetu biyya ormaa keessa guyyaa ofii keessanii jettanitti hin argatanii wanni hunduu guyyaa ofii keenya jennu ta'u guyyumaa